dubbachuu baattee sati suurri dubbata si galee. Cigoonate anaaf deemtu naa gala garuu akka kee biyya keessatu hin jiraadde intala Oromoo ta'uu kan maqaa ishee wallaalus intala Oromoo ta'uu ishee nan beeka si galee. Maqaa ishee wallaalus aadaa Oromoo uffannaan akka isheen beeksisaa turte moodeelistii Oromoo akka isheen taate nan beeka si galee. Akka kee garuu sheefaan interview hojjedhee sheefaan taa'ee nyaadhee dhugee dhugaa ishee garuu nan waalle. Amma humna koo intala Oromoo ta'uu isheef qofa sagalee ta'eeraafi. Amma humna koo si galee. Akka kee sheefaan nyaadhee dhugee dhugaa ishee nan waalle. Inni riyyaa koo ta'ee dhugaa ishee irra hin teenye. Suurri kun hin dubbata si galee. Akka intalli kun ofiin ajjeesine akka intalli kun ofii miine suurri kun hin dubbata. Yoo ati dubbachuu baattes. Garuu ati waan ati haasoftu ammayyuu waa'ee moftuulummaa kee haasofta si gala. Cini. Namni arrabseefammas. Eeyooti siin si arrabseefammas. Maaliin si arrabsa? Maal keetiin? Zarii keessa kamiin si arrabsa namni? Maal jedhee si arrabsa namni? Dhibbarra of hin kaa'inati laanatu lafa xaasi godha. Foon haadha koo naa nyaachisu. Si galee of beekta waan ta'eef. Of beekta. Ani sanas ta'e kana dhugaa nama tokkoo bira darbuu hin danda'u. Dhugaa koo namni haa fudhatu haadhi sunni waa biraati. Si galee faana nyaattee dhugdee garuu inni gwaaddanyaa koo tettee ati utuu keessa isaanii sirriitti beektu ijoolleef deebiin taane deebisaa cigootiin immoo asirratti namootuma maqaa ishee hin beeknetu isheef sagalee ta'a. Ati inni maqaa ishee beektu yoom sagalee taateef? Ati inni ati faana nyaattee dhugde yoom sagalee taateef? Cini yoon isheef sagalee ta'e asiitii isa kanan dhaba isa lubbuun jiru nan dhaba jetteeti albaata ofirratti si galee nan beeka waan ta'eef onnee keen beeka duras si gara garuu cigoo dhiisi na faana cigoo dhiisi. Cigoo dhiisi sittaaf irraa gadi sitti dhiibeen si faana haasa'an gaafa naasoo si galee. Nama nagaa koo ati nama nagaadha ati waan hundumaa keessan galtu ati isa kam keessa galtaree ati? Waa'ee masa kanaa bilchaadha bakka anati keessa galtu. Dhugaama nama tokko dhugaama nama beektu tokko dubbachuu sitti ulfaata yoo namni dubbatu immoo dogoggora dubbii namaa fi as baatee teessee albaatii kee. Qamaalaam isa dhiisiiti dhugaa mucattii kana yoo dhuguma zarii namaa taate dhugaa mucattii kana akka nama tokkotti akka ishee faana nyaattee dhugdetti dubbadhuu fi dhugaa ishee awwaaluuf dhugaa ishee dhoksuu fi isa jiruun jaallatamuu fi akkasin ta'in tole xiqmanyaattu naanta xiqmanyaan ilmee rikkiin xiqmanyaan doong iccitiin qananii addunyaa gadi baateerti. Waaqayyoon dhugaa kee haa baasu. Waaqayyo isaa murteessuu hin dandeenyu dhugaa waaqayyo jechuudha. Hashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenyu qaqqabsiisuu hawaaytu akkam jirtu kan obboleettiin keessan nagaa guutuun qabasin jecha. Egaa warroonni chaanaala kee afaaraa taatan immoo sabskiraayib gochuudhaan maamila keenya taasisan jira. Egaa akkuma beekamu akkuma deemaa jiru miidiyaa irratti suuraan qananii kan isheen reebamaa turtee fi akkasuma immoo sababa isheen boqattee fi wanta kana isheen durumaa reebamaa turteeti of ajjeesti jedhanii oduun garagaraa miidiyaawwan garagaraa irratti deemaa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf namni gaafa qaama arguutu irra murteessutu bareedadha. Namni gaafa qaama arguu irra yoo murteesse bareeda malee namumti amma miidiyaadhaan waanuma hin taane holola hin taane kana guuree gamaa gamana murteessinu kun dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha gaarii miti. Maaliif ijoollee kanaa isaan lachuu nu qixxeedha. Oromoodha ijoolleen lachuu. Qananiinis Oromoodha, Indaalamnis Oromoodha. Indaalamtu ajjeese, Indaalamtu tumee ajjeese jedhan. Garuu namoonni akkasitti fardan suni akka waan bira jiraniitti fardu jechuudha. Kun ta'uu hin qabu. Maaliif seetanii ilmi namaa osoo kan bira jiru ta'e eeyyen akkasitti akkasii inni tumee ajjeesu duubatti ta'e eeyyen. Garuu amma suuraa laallee waanuma adda addaa laallee namarratti faraduun gaarii miti. Waaqayyo dhugaa ishee haa baasu, Waaqayyo dhugaa ishee hin gatu, Waaqayyo dhugaa ishee haa baasu jedhanii malee akka walirra suuruma tokko arganii miidiyaa hunda waliin gahanii baxan kunitti mucaa kanallee galaafachuuf deemu. As jechuun laalu jechuudha. Dhugaa waaqaa wal galaafachuuf deemu jechuudha. Fakkeenyaaf diinni illee mucaa kana galaafachuudhaaf diinni cinaadhaniin irratti duulaa jira jechuudha. Hin beektanii diinuma
haacee nyaateetu amma immoo Andu'aalemis nyaachuu dha jechuudha sababa mucayyoo kanaatiif jechuudha. Maaliif kan yoo innis kan ajjeesite Oromoodha. Oromoodha miti Oromootu gumaa baasaa Oromootu ajjeesee miti Oromootu gumaa baasaa sababa biraa wanti keessa fidin jiru. Garuu mucaa kana irratti duulanii ammallee akka Haacaaluu isaatti galaafachuudhaaf sababa wayii godhanii warroonni diina keenya ta'an namni ilmi namaa hin jira waan ta'eef diina Oromoo kan ta'e hin jira jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf an akka kootitti itti faradu. Maaliif bira hin jiru waan ta'eef hin agarre ija kiyyaa waan ta'eef suuraan kun kan qaataa ta'e kan ammaa ta'e kan duraanii ta'e wanti beekame hin jiru. Garuun ilmi namaa kun immoo afarsuudhaaf jibbiinsa namaa kan qabu keessattuu Oromoo kanatu Oromoo irratti duulaa jira amma sa'aatii kanarratti jechuudha. Itti duulanii waan hin taane gochaa jiran footoo isaanii walii gad oofaa jechuudha. Kun immoo gaarii miti. Waaqayyoon dhugaa isaanii haa baasu jedhanii dhiisudha malee wanta kana osoo argine eebeluu xajjeesee, Andu'aalem xajjeesee, haadha xajjeesee, obboleettii xajjeesee, tumee xajjeesee akkas jedhanii haasa'an jechuudha. Kana kan beeku isaa fi Waaqayyotu beeka. Namni beeku hin jiru. Akkasuma immoo Waaqayyoon dhugaa ishee haa baasu inni ajjeesee namni biraa ajjeesee nuti wanni beeknu hin jiru warri miidiyaa kun jechuudha. Akkanumaan afarsina malee walumaa gad afarsina malee wanni beekamu jiru. Dhugaa ishee Waaqayyoo haa baasu jennee dhiisudha. Amma mucaa kanarrattis duulanii mucaa kanas immoo lubbuu isaa dhabsiisuu jechuudha. Dhugaa maaliif lubbuun takka baate mucayyoo kana iyyanii dadhabne wanni lubbuun deebitu hin jirtu. Dhugaa dubbachuuf ammas immoo mucaa kana osoo dhaban ta'e maal ta'u namni takka biti namarratti duula. Dhugaa Waaqaa jechuudha. Kanaaf mucaa kanarratti osoo irraa gadi bu'anii maal ta'a kan jedhuudhaan akka koo yaada kootitti jechuun Waaqayyo haa murteessu. Akkasuma immoo poolisiinis seerri sin jira waan ta'eef seerri biyya seeratti biyya sanii mirkaneessuudha. Akkasuma immoo marmaraadhaan mucayyoon kun wanta duutan addaan baa jechuudha. Wanti namuma keenya kana afarsaa guddatu malee osoo biyya gurguddatti ta'e qaata wanti gara layyeetti lalleeyaa jechuudha. Innaa namni keenya afarsaa fi irra qaboo kanas hin beeku afarsaa hin beeku malee sababa saniin malee wanti kun haganan turuun qabu silaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon dhugaa qananii haa baasu jechuudha malee amma isarrattis Andu'aalem xajjeesee asii gaggaragalchanii asii ol garagalchanii diinni asumaa namatti gammada. Kanaaf immoo jennaan walirratti duulurraa dhugaa isaa ishee barbaadudha. Malee amma fakkeenyaaf hin beektan Haacaaluu gizeessanii yaa'u biyya keenya keessatti dhugaan illee hin baatu jedhameeti illee hin yaadamu. Kun hin baatu dhugaan biyya keenya keessatti namni kamiyyuu akka feertoo dure dhugaa nama sanii bahuu hin dandeessu waan ta'eef ta'us eeggachuu wayya obsaan eeggachuu wayya osoo kan baatu ta'eeti dhugaa haaceetu ba'a garuu hin dhokatte waan ta'eef dhugaan Itoophiyaa keessatti hin dhokatte. Kanaaf jennaan immoo akka obboleessa keenya kanallee Andu'aalemis akka hin dhabne osoo miidiyaa kanarra afarsuu baatanii suuruma guuranii walii gadi fiiguu baatanii maaliif mucayyoon kun nu hin deebu amma mucaan kunis immoo dootti dabalame maal ta'uu heedu ani waanuma miidiyaa kana na dhibee bara dhugaa rabbii jechuudha. Na irraaleen dubbadhu dee waanuma xiqqoo baqa keessa koo natti dhagaamande maaliif namni kun namatti duula wanta hin beekne tokko keessa gallee maa borcina bultii namaa keessa gallee maa borcina kana waaqni haa beeku malee namni beekuu hin danda'u. Wanta mucayyoon kun duuteeti Waaqayyo haa beeku dhugaa ishee haa baasu jechuudha malee keessa seenamee akkuma waan bira jiruutitti faranna nuti jechuudha. Dhugaa Waaqaa jechuudha gizee tokko namni keenya kun dhugaa baay'ee wallaaladha nuti keessaa Oromoon wallaaladha dhugaa beekadha jedhan malee wallaaladha. Maaliif homante ajanduma xiqqishuu arganneetuma shuma faana agarrafne jechuudha. Akka waan mucaan kun isa bira jiranii yeroo inni yookiin achi yookiin fooqisanii gad darbee arganii ijaan bira jiraatanitti akkasitti haasa'u zee miidiyaa irratti haasa'an jechuudha. Namni keenya garuu maaliif akka ta'e hin beeknu maali biyyi biraa kanaa miti garuu biyyuma keenyatu sabaaqa kana qabamoo waree kana qabamoo miidiyaa kana afarsamoo biyyoonni biraas akkasumatti afarsu laata dhugaa naaf gaafidha. Kanaaf obboleettii keenya qananii Waaqayyoon lubbuu ishee nuuf amaaruu mirga qulqullootaa ishee haa boqochiisu akkasuma immoo Andu'aalemis Waaqayyoon mana hidhaa keessaa haa baasu dhugaa isheetis Waaqayyo haa baasu. Nuti kan barbaadamu dhugaa isheeti dhugaa ishee Waaqayyo haa baasu jechuudha. Obboleessa kanallee eeggadhaayi. Kanaaf irratti hin duulinaayi. Waan hin beekne tokko murteessuu fi hin muddaminaayi. Namni gaafa ofiisaatii bira jiraatee murteesse eeyyen. Anamma hojii madaamin hojjechaa jira miti yooshin kana gooti jedhee yookiin kana goote jedhe eeyyoon bira jira waan ta'eef himuu danda'a. Wanta bira hin jirre tokko immoo akkana jedhee yoon hime kun waan sabni oduu isaa babal'isuu ta'a malee wanta riiliidhaan qabatamaa irra jiru miti jechuudha. Kanaaf jennaan
adaraa keessanis hin jedha obboleetta koo nagaataa fayyaataa waaqayyo dhugaa kee haa baasu obboleetti koo.